Signat. Amen. Akinooni sanii qaamicha barbaaduudhaaf jiru. Isa keessa dhokatee jiru sana. Yoo dhibame immoo laastikii gashanii laastikiidhaan jiraachuu danda'u. Akka kiniin sitti mati sirriidha. Uumamni isaa dhiira garuu qaama qabu. Bakka isaa keessa. Namicha kanaaf jedhanii hojjettoota jedhamee hojii seenaa duratti deemanii innoo daa'ima mana ga'u birrii 50 ol ta'e biricha akka sarfa jedha Yesuus. Nami cubbamaan nami gaddeebi'aan namni homaa hin qabne akka namatti tuffatamaan gurra keenyaa naannes isa caalu fudhattee galta. Sabaatee gaafa galu seexanitti kofalti har'aa kaasee hiikeera. Yes, hiikeera! Hiikeera! Dem maqaa Yesuusin si ga'a. Akka kee duriitti deemi. Deemi gurbaa. Adeemi fiigi. Ilillee Waaqayyoodhaaf fidaa. Qabi. Gurraacha tokko hiitee yoo Waaqayyo mana sana jiraate natti dubbatu jettee fiddee dhuftee jirta. Dafi fiigii fidii kottu. Immoo ina iso maali kun? Yoo Waaqayyo qe'ee sana jiraatte natti dubbadhu fidee. Hallelujah. Yes. Waaqayyo jiraa jira. Maaliif dubbattan Waaqayyo jiraa jira iyyaakaat. Barreeffama du'aa barreeffama nafsee kee ajjeesuutu as keessa jira. Kun hin dubbifamu taanaan arra galee du'uun narra jiraa yookiin of ajjeesuun narra jiraa jette. Maal hojjettaa? Siigameere? Dadhabdeere? Humna keen ol ta'e? Mar'umaan keessi madaa'e? Qaansiraatu mar'umaan keessi madeesse? Ba'aa baachuu si miidhe? Gadameessa kee keessa dhufe? Ba'aa lafaa fuudhutu gadameessa ishee gadi baase.
kanaaf isheetti kana fiddee dhufte waan ishee kana gadameessatu akka laastikii kana akkas keessa jira qaxiin irraa kuta jedha Yesuus. Waaqayyoo ko kan akka keeti eessatti argama olii yes guyyaadhaa kaasee qaansiraan hojjettu abbaa keensii ta'a haadha keensii ta'a ni mar'ummaan kee keessaa gadi yaa'e ol sii deebi'eera. Waaqayyoo jira jedha. Sattu baattee kan fiddee dafii kottu. Daa'imni kee kun waggaa 4 baranaa xaxamee hafe. Akkasumatti hafe. Manaa gadi hin ba'u, hin taphatu, nama hin beeku, hin haasa'u, hiriyaan bira dabarti. Nan nyaadhan jedhu, nan dhugan jedhu. Haadhuma isaa immoo torban kana immoo dhukkubatti jal'isee rakkataa jira. Har'an bilisa sii baasa jedha Yesuus. Maal taate? Maal godha? Abbaan eessa? Yeroo ija isaa ilaaluti hin jaallatu. Ija isaa gaafa akkas godhu hin jaallatu. Yoo dunuunfate bichaa nagaa argata. Amma iji isaatus ilaaltanii boba'a. Yooman jedhe. Yooman jedhe. Ijaa si uumeera. Boba'i. Waaqayyoo ko kan akka keeti eessatti argama olii kan dhufe furii ilmaan namaa. Kan kee daa'imni kee sirri miti, cinaan isaa sirri miti, sammuun isaa sirri miti. Waan nama dhibu keessa cinaan irratti wayitu jira. Dhiira fakkaata dhiira miti garuu. Dhiira ta'ee uumamee dhiira miti. Dubartiis miti garuu nama. Har'a Waaqayyo waa tokko godhee isa galchaa. Abbaa milikkita fayyisuu keetii daa'imni kun miila isaan fiiguu jalqabu. Isin immoo ameen jedhaa. Yes, waan akka qaami dubartiitti badee kan dhiiraatti hafeera. Maal taate? Akkami maan deemne? Hin fayyitu eessattiyyuu. Dudda keetu diskiidha. Cabaadha. Yes. Sobeen jedhu yoomiyyuu sobu. Nami 80 waan barbaadan sanatti milkooftaniitu. Hallelujah. Kiraanchi baachuu hiriyaa keessaa ol kajalkalanii taa'uun arras irraa baaseen gata. Arra qaxaruun qabdu maammi? Beellamaan qaba. Eessa? Bakka sukkuumachaan jira. Ogeessa biraan beellama.
daa'ima qabdaa Eega. jaarsi keessa jira Finfinnee. lammata harki namaa sitti hin bu'u Amiin. eenyu tokko sitti hin bu'u lammata gajjeedhu ol jedhu deemi gaashaan waan isin hundumaa hojjedhu amma lammata millee duddi kee dhanni keessa hin dhukkubu gara biraan gad dhukkubi tokko sitti dhufa dhukkubi sitti dhufu suni waan namni si baatee gasi ba'u seexanii baay'ee si barbaada baay'ee si barbaada baay'ee si barbaada baay'ee si barbaada tu hin irraanfatin garuu ana ija kee yoo kaa'atte mataa isaa irra jettee dabarteedha yesus yes maali mamma yaa dhuftan maal taate indulloomte dulluma miti asgaaraa minnanne sabala nanne mamma Bakkumti nan gadeen jiru. yaa Bakkumti nan gadeen jiru homaanaa si quudite. addana saballi hin jiru ka eechana keedhan Zawuduu bira dhaqii. yaa Mijoon kun obboleessa. siin jette micoon Mijoon kan obboleessa kiyyaati. Fiddeen naan dhufte asitti. eenyu bira dhaqisin jette Zawuduu bira dhaqii naan jette. hottu kaamma quufta maal takkas godhe yoom dhalate maa kimitti hin geessine re kottu kottu ija saalaa Hin argu. hin argu boquunis ol hin jedhu boquunis ol Waliin jedhu. hin jedhu abbaa mucaa kun boquunsa ol jedhatee iji isaa argee agaru yoom boquu sanan dee olin qabatu mini olin qabu mini boquu Lukkubayee. olin qabu boquu Fayyaan qabu. Fayyaan qabu. boquu isaa olin qabatu miti Lukkubayee. ilaaka ባቂያ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ባቂያ ደፍተራን ኢጀጃምሲቴ ቃሉን ይበይ ጨራር ኬሳ ማልሲን ጀቴ ሐኪሚን ባየን ገዳ አባ ወራ ቀብዳ Naan qabee ኤቻ ይራ inni biyya jira kaadha. ሐኪሚን ሲመራመርቴ ካንሰሪ ዳሲን ጀት ማልሲን ጀዳን Kaasariidhaan jedhan. ካንሰሪቱ ዲገሼ ጭሬ ኬሳ ገነቀ ለመተ ዲገሼን ጭሩ ካንሰሪ amma kana waaqayyo godheemo kaanseriidhaam iyyiti ameen jedhe gurba maal maal imama maal taate ኦሮምኛ አይችሉ እችላለሁኝ። ነርቪፊ ስኳርና አንጀት ቾ ኤንቱ ሲንፊዴ ዱፌ ኤንቱ ሲንፊዴ ካይኮት በሽታ ይዞሻል ሁለተኛ ነርቭ አንደኛ ስኳር ሰውነትሽ ሁሉ ተቆልፏል
በዚህ እድሜ ከዚህ በሽታ መዳን አትችልም። እግዚአብሔር ግን ከዙፋን ላይ መጥቷል። አሜን ሃሌሉያ። እንደዚህ ቤት ውስጥ ጥሎ ላይፈለክበት ቦታ ትሄጃለሽ። ሲመጣ እንደዚሁ ነው። ያ ምንም አይናገርም። አይናገርም። እንደ ሕፃን አይጫወትም። አይ ራሱ አይቶ ካንቺ ጋር አላወራም። እንደዚህ ሆኖ ቀረ። አንድ ዓመት ስንት ነው? ዓመት ከ5 ወር 5 ወር። ሰውነቱ ይነሳል፣ አይኑ ይገለጣል። መቼ? አው ሃሌሉያ የስ አመስ ናሞኒ ዋጀል ቀብደ ምልኮፍተኒት አትሌ ዋን tokko dhageessee sodaatiin si dura darbeera jedha Waaqayyo. አንተ ሕፃን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እጄ ላይ ቅባት አለ። አንተ ሕፃን ቶሎ አይኑን ግለጥ። ድምጽ ሰምቶ አታውቅም እናቷ። ድምጽ እንሰማለኝ። የሕፃን መራመድ መሄድ ዛሬ በኋላ ይቻላል። በሕይወቴ በኑሮዬ ጅራ ጀቴ አድራሻሳ ከን እምቤኔ namatti jala bade bo'aa kan dhufte Waaqayyo iddoo isaa argeera. Fay mai kat Jolkasa waan an jedhu irratti jabeessaatti ameen jedha. Innis jalaa dhokate si mul'ateera. Harka kee mirgaatti ol baasi. Isa si fajache qaxii sirraa kuteera. Hin jenne hin taa'ina. Namni tokko hin ilaalina dunuunfadha. Namni tokko ilaalina dunuunfadha. Andi ጊዜ ተረጋጉ. ኦኬ ዋቀራ ዋጅሪን በነማ waaqayyo akkasjedha takkaayyuu nyaatamtu ati harka keessi qabayedha. Saddeeti ተረጋጋ. አንድ 5 ደቂቃ ለኔ ሰው ለጌታ ሆሲፒን ይጃን ለኮፍቴ ከን ቤን harka kee kan hin galle inni xalaati keessa ame harka keetti si gala. Amma kanaan duraan nama kajeelaa turte kana booda gin jedha waaqayyoon ni jiraataan warra si dhiphisan dhiphiftee bira dabarta si jedha. Taragaaga. Aloo taragaaga. Amma sattita harka kee mirgaa ol kaasi bara milkaa'u jedhime. Jenne gurbaa bara milkaa'u jedha. Anaaf raawwatamaa jira jedha. Hawwii koo bira ga'ee jedha. Alaata koo languba jedha ayyaati. Hiramanta sansalata harka kee irraa hiikamaa jira. Come on, asuujanii aloon. Habatene zakla rajana marra supratu rajina malakatori adias. Seexanota baay'eetu gannammaam. Afura baay'ee afura hamaa baay'eetiyya. Harka keenatti agarsiisi. Ani nan dubbadha garbicha Waaqayyooti.
nama amantiin harka isaa ol qabee seexana irratti moosiseera. Billaa qaramaa godhee seexana irratti si qabeera. Yeroo bajaajii keessaa cabbattu, yeroo mandararraa cabbattu, yeroo manatti galtu seexanni yoo jalqabu. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Bifi tajaajila keetii boca godhatee jijjiirameera. Dhimman sii baasanaan jettee anis akkatti dhimma baaftu sin dibaree Waaqayyoo. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Harka kee mirgaatti ol kaasi. Dunfadha. 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 Siya tokko zattera. Ibay. Sat gubaay sat. Seetana lafa jirtu gubadheere. Rakkina kee baadhu, cinqatii kee baadhu. Utaa. Iyyaan jee lafa jirtan. Satten. Utaa. Daaquni keessa galaa qaba. Inku kufa ilaam. Inni barumsa jibbisiisu, inni gaa'ela jibbisiisu, inni mana jibbisiisu, inni mataa nyaatu, inni miila nyaatu, inni yaaddeessu, inni cannaqu, dafii caraan. Afura morma namaatti kirri maree jirutu jira. Hola babadiyaas. Inni yaa, iyyi dafii. Dafii caraan. Dafii caraan. Dafii caraan. Nan ajjeeseedha. Nan nyaadheedha. Biyya baay'ee irraa irratti hojjetame. Addana gaafa galtu mana taa'een eega jedha. Gaafa isheen addana lafa dhooftu inni mana lafadha. Yesuus lolaadha. Seexana ja'a qorichaan kan daggamame. Dhala namaa irratti buna kan danfisan wareegamtee kan jirtu. Qabaa. Qabaa. Waa maleen jedhamiti itti dhiyaadhaa qabaa. Labadaa saadoon diilabaa shigilaariyaas. Qabaa. Keessa deemaa ilaalaa. Raasaa jira. Sammuu keessaa socho'aa jira. Dafaa. Yee. Gubadhu. Gubadhu. Lubbuu ja'a. Lubbuu ja'a. Lubbuu ja'a. Qoricha birrii 4,000 irratti hojjetame. Milikita footoo moobaayiliidhaan kaasanii caatii irratti qaamaa jiru. Utaa. Dafii caraadhaa bayi. Baasaas. Kottu caraadhaa. Harka kee mataa nama si bukkee irra kaa'i. Amma hojjattedha. Galgala kana guutu qaxaa bula. Arra dukkaa gallaan bara dheeraa maraachaa inni pisa. Isa dhumaa sossobeen fide sossobeen fudhadhee galeedha. Qabaa. Tokko afeera seexanni tokko gurbaa tokko afura budaati. Eessaatti galte? Maaliif itti galte? Maaliif itti galte? Maaliif itti galte? Maaliif itti galte dubbadhu? Afura eenyuuti ati? Ergaa eenyuuti ati? Kaasema. Afura eenyuuti ati? Kan eenyuuti ati? Kan eenyuuti ati? Eessaatti galte? Maal goota? Maal goota? Hin gubattu? Afura eenyuuti ati? Qaaluu eenyuuti ati dubbadhu? Kan eenyuuti? Yuusa akka waraabessaa? Maal godharee? Yaa? Maal goota ree? Nan gubadhe. Yaa? Siyaate ila ija kee irra baay'ira. Ila ija kee irra deemaa jira. Lakka biraa dhayi. Ija kee jaamsuudhaaf jira. Olu taaliitii baay'ee Yesuus hin galiyee. Hafeera ammas tokko hafeera. Maaliif itti galte? Maal goota? Dubbadhu. Maal goota? Gadi niftu. Hin nyaarta. Yes. Ilaabbee. Kiisiin nama 80 eebba guuteera. Manni keessa irraan fudhatamu mana dabalaasee kennama maleessa.
ملكتا سيتو متى نكبا إنشانك هنا أرسا غاف غافي وابتنو تو أرسا نملك كتنبا نغودا يوكينيمو بفا أدات أوما ديم تنجنا mana jibbisiisa jireenya jibbisiisa manatti galchuudha inni batam injed kaasa qaba bas escort bas jalan kakak jadi ini kasih kia wan akka barado kan fakkaatu adi ija kollite ilaalu kan nama dhukkubsu nama dhibbaaf jaatamaaf kennameera namni fudhatte jiruuma kana keessa ulfiin tokko waan ati barbaadde sii bana Ora Kadema Haram boda Yawar bade sai nargitu Jirugin akka waan jirreta warisi jibban Waaqayyo fajachera ate sebra sidabarsa Gachana Sadafa hojii gachana sirrittima hojiin gaachana gaafa lolaa bichaadha gaachanni isaanii biddeeniin ta'u hin dhaga'ama gaachanni algaan ta'u irribaaf namaan mijatu hojiin gaachana የጦር ጊዜ ብቻ hojii lolaa iskii yaadaaga Abrahaam hamma lafa kana jiraatutti gaachanuma qaba Nadukartu Gabalo likau gachani bode jira mo dura jira Israel bisu aga mayetan eye gachana tinufa wanti darbatamu tiyiti atau ebo atau wan barbachi se gachan matinufa garbicha waaqayyo garbiti waaqayyo wanti sitti darbatamu Kristos rukute lafa bo'a Hallelujah me sodatin jet namas bukete gachani ke darbera jira Jera redeviati Yero tokko dhiyoo kana baruma kana keessa mucaa dargaggeessa bareedaa tokkotu akki mirkatti duudhaaf laafa aru na beekaawuti dhaqeen maaloo maal ta'ee mucaa bareedaan kun duudhaaf jedhaa innaan biddeen inni nyaateetu summiitti ta'ee naan jedhe summii nyaatee oon jedheen lakki yeroo tokko maal jedhee si ibsu naan jedhe midhaanumatti ni nyaannu kanatu summaa jedhe gaafas yoo deemnee baqassuudhaa baafnee hindu'aa baay'ee loof jaje namni biddeen nyaatee summiitti ta'a kan keenya immoo akkas jira isin waan nama ajjeesu paassaatirraa jaalabadiyaas waan nama miidhu torbaan qabaa waan nama ajjeesu yoo nyaattani qajjisi mataa keessaniin gurraacha unuun jedha namni biddeen nyaatee summiitti ta'a nuyi gin summii nyaannee jiraanna abooyyameen jedhikaati namni biddeen nyaatee summiitti ta'a anaaf ati garuu summii nyaannee jiraachuu dandeenya waaqayyo gaachana keenya jabeessaa mee jira